Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii barnoota nama qabadhee jiru waa'ee gaaffii maatii irratti kan hundaa'e waa'ee ijoolleen yeroo ilkaan biqilchan mallattoo akkamii agarsiisu akkasumas immoo mallattoo kamtu mallattoo ilkaan biqilchuu miti kamtu mallattoo ilkaan biqilchuudha akkasumas mallattoo yeroo ilkaan biqilchuu agarsiisan kanaaf furmaanni maali kan jedhudha mee akka armaan gadiitti waliin hordofu. Daa'imman hedduun umurii ji'a 4 hanga ji'a 7 gidduutti ilkaan biqilchuu eegalu. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko ji'a 3tti eegalanii biqilchuu eegaluu danda'u. Tokko tokko immoo hanga waggaa tokkootti gonkumaa biqilchuu eegaluu dhiisuu danda'u jechuudha. Akka waliigalaatti daa'imni tokko ilkaan osoo hin biqilchiin ture kan jennu yoo hanga waggaaf ji'a tokkootti yookaan hanga ji'a 13tti ilkaan hin biqilchiin turedha. Kanaan ala garuu daa'imni hanga waggaa tokkootti illee biqilchuu dhiisuu danda'a jechuudha. Noormaaliidha jechuudha wanti kun. Haa ta'u malee daa'imman hedduu biratti garuu yeroon itti ilkaan biqilchan naannoo umurii ji'a 4 hanga ji'a 7 gidduuttidha. Ilkaan jalqabaa yookaan ilkaan ishee jalqaba mul'attu jechuudha. Mallattoolee yeroo daa'imman ilkaan biqilchan mul'atan yookaan agarsiisan keessaa kan hedduminaan daa'imman hedduu biratti mul'atu ni jalqabaan amala dhabuudha yookaan irriteebil ta'uu. Amala dhabanii irriteebil ta'anii amma jeequu, boo'uu, hiixachuu amala adda addaa agarsiisuu jechuudha. Inni garbaan immoo fedhiin nyaataa hir'achuu keessumaa fedhiin harma hodhuu xiqqoo hir'achuu danda'u yeroo ilkaan biqilchuu eegalan kan kanaan dura amma harma hodhanirra xiqqoo hir'achuu danda'a. Haa ta'u malee tootaalii harma hodhuu diduun mallattoo ilkaan biqilchuu miti. Inni irrata malee tootaalii hin didani. Inni gara biraan immoo akkuma suura irratti argitan mallattoo ilkaan biqilchuu kan ta'e gororri baay'achuudha. Kan duraan irraa gororri hedduminaan baay'atee afaan isaanii irra gad dhangala'aa argamu. Naannoo ji'a 4 ji'a 5 yeroo isaan ilkaan biqilchuu eegalan jechuudha. Egaa amala dhabuu, fedhii nyaataa hir'achuu, gororri baay'achuun mallattoo ilkaan biqilchuudha jechuudha. Mallattoon ilkaan biqilchuu gara biraan gurraa fi fuula ofooquu callisanii amma gurraa fi fuula isaanii amma ofooqu jechuudha yookaan of tuttuqu. Akkasumas immoo waan bakki ilkaan biqilaa jirtu sun yookaan bakka hundeen ilkaanii ba'aa jirtu sun isaan hooksisuuf quba isaaniillee dabalatee uffata adda addaa waan naannoo isaanii jiru waan hundumaa yookaan waan harka isaanii irra jiru tarii xuuxxoofaa kan hodhan ta'e xuuxxoofaa dabalatee waan hunda gara afaan isaaniitti ergu jechuudha. Kun egaa hooksisaa jira waan ta'eef isaan hooksisa waan ta'eef hooquu barbaadu waan ta'eef quba isaaniis xuuxxoos waan margan waan hunda gara afaaniitti ergu jechuudha. Dabalataanis immoo bobbaan xiqqoo kan duraa irra qallachuu danda'a. Bobbaan kan kanaan duraa irraa xiqqoo qallachuu yookaan konsistaansiin isaa qabiyyeen isaa furdinni isaa kan kanaan duraa xiqqoo qallachuu danda'a. Haa ta'u malee garaa kaasaan cimaan mallattoo ilkaan biqilchuu miti. Ha'aa jechuun yookaan haqqisuun voomit gochuun mallattoo ilkaan biqilchuu miti. Mallattoo ilkaan biqilchuu bobbaan isaanii xiqqoo qallachuu qofadha. Malee amma baasu guyyaatti kan kanaan dura irra firiikwensiin isaan dabalu xiqqooma qallata malee konsistansii isaatu. Akka hubachiisaatti kan maatiin beekuu qaban maatiiwwan tokko tokko maal jedhu yeroo hedduu kan nu mudatu yeroo daa'imman garaa kaasaa cimaa qaban dhibee garaa kaasaa cimaa qaban haqqee cimaa qaban qaamni isaanii ho'u yookaan fiiver godhatan ho'inni qaamaa dabalee jechuudha. Akkasumas amma haqqisan baay'ee yeroo boo'anii fi amala kana kan fakkaatu yeroo agarsiisan daa'imni kun ilkaan biqilchaa jira jechuun mallattoo ilkaan biqilchuu wajjin wal fakkeessuun hanga daa'imni rakkoo cimaa keessa galutti mana yaalaa hin geessan jechuudha. Kanaafuu garaa kaasaa cimaa godhachuun ho'inni qaamaa dabaluun yookaan tukkusaatii godhachuun haqqisuun baay'inaan boo'uun gonkumaa harma hodhuu diduun wantoonni kun amala ilkaan biqilchuu miti. Ilkaan biqilchuun wantoota akkasiin fidu. Akkasumas ilkaan biqilchaa jira jechuun yeroo isaan waan tokko amala tokko tokko agarsiisan yaala aadaa deemanii ilkaan riqsiisu. Kun gonkuma gaarii kan hin taanedha jechuudha. Ilkaan biqilchuun mallattoo xixiqqoo kan mataa isaa danda'e qaba. Mallattooleen kun ofuma isaanii deebi'anii badu ilkaan riqsiisuun sirrii miti jechuudha. Akkasumas egaa kanaafuu yeroo daa'imman wantoota sasalphaa ilkaan biqilchuun dhufan agarsiisan maal akka gochuu qabnu akka armaan gadiitti jira. Haa ta'u malee wantoota salphoo kanaan alatti kanneen amma jennee mallattoowwan ciccimoo ta'an garbiroon mallattoowwan dhibee adda addaa agarsiisan qufa'uun gonkuma nyaata nyaachuu diduun harma hodhuu diduun garaa kaasaa cimaa godhachuun baay'ee boo'uun kun mallattoo ilkaan biqilchuu miti waan ta'eef mana yaalaa geessanii ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha.
Egaa akka waliigalaatti mallattooleen ilkaan biqilchuu kun kan amma jenne jechuudha. Kanneen akka amala dhabuu, gororri baay'achuu, fuulaa fi gurra of riguu, wantoonni akkasii kun giddu galeessaan guyyaa meeqa turu? Guyyaa 8 turu jedhama. Akka averejjitti torbee tokko fi guyyaa tokko yookaan guyyaa 8 qofa tura jedhama. Haa ta'u malee kun garaagarummaa qaba. Ijoollee tokko biratti guyyaa 5 turuu danda'a. Tokko biratti immoo hanga torbee 2-3 turuu danda'a jechuudha. Averejji liigin akka giddu galeessaatti guyyaa 8 qofa tura. Sanaa booddee mallattoon kun mallattoo sasalphaadha. Mallattoo ofumasaa deebi'ee badudha. Yeroo ilkaan sun biqilee mul'achaa dhufu ni bada jechuudha. Mee yeroo kana mallattoo akkasii yeroo san agarsiisan kana at least discomfortii qaba waan ta'eef tariitii maatii jeequu danda'a waan ta'eef maatiin maal gochuu qabu yoo jenne kan jalqabaa haadha buddeenaa afaan kaa'uudha. Haadha buddeenaa yookaan injiraan naatu kan peesifaayir inni jedhamu kuni yeroo akkasitti afaan keenyu bakka biqiltuu sana inooksisa waan ta'eef haadha buddeenaa kana hodhaniiti ittiin ilkaan isaanii rigatu jechuudha. Bakka ilkaan biqilaa jirtu sana bakka isaan ooksisu sana haadha buddeenaa kanaan rigu jechuudha. Kanaafuu yeroo isaan amala akkasii agarsiisan haadha buddeenaa afaan kaa'uun baay'ee gaariidha. Akka furmaataattidha jechuudha. Inni garbiraan kan maatiin gochuu qaban wantoota qulqulluu ta'an kan daa'imman ittiin taphatan akkasumas kanneen tasa hin liqimsamne kanneen tasa gara ujummoo qilleensaa seenanii gara garaachaa seenanii daa'imman rakkoo biraaf hin saaxillee wantoota daa'imman ittiin taphatan kan qulqulluu ta'an afaan isaanii keessa kaa'u. Amma daa'imman yeroo akkas afaan isaanii keessa keenyu akkuma suura irratti argitan kana wanta ittiin taphatu afaan isaa keessa jira. Yeroo kana bakka itti ilkaan isaa biqilaa jiru sun bakki isa ooksisaa jiru sun ittiin hooqqata jechuudha kana haala kanaadhaan. Dabalataanis immoo harka keenya sirriitti dhiqannee quba keenyaan sukkumuu fi yeroo baay'ee ilkaan eessatti biqilaa mangaagaa gara gadii fuulduratti biqila ilkaan jalqaba. Kanaaf yeroo kana quba keenya sirriitti dhiqannee harka keenya dhiqannee bakka kana yeroo sukkumneef itti tola jechuudha isaanitti. Garbiraan immoo daqiiqaa tokko yookaan daqiiqaa 2 uffata xiqqoo bishaan dilalleessituu keessa tureen cuubnee bakka ilkaan sun biqilurra kaa'uu fi akkuma amma bakka ilkaan sun biqilurra quba keenya qulqulluudhaan yookaan meeshaa isaan ittiin taphatan qulqulluudhaan riguu fi jenne sana yookaan xiqqoo sukkumuu fi jenne sana bishaan uffata bishaan dilalleessituu keessa turte yookaan bishaan baay'ee dilallaa'e jechuudha. Uffata ta'een yookaan jirbii wayiidhaan tuqnee bakka ilkaan biqilaa jiru sanarra yoo keenya cold compress yoo goone amala dhukkubbii hir'isuu qaba waan ta'eef xiqqoo isaanitti fura jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jirbii xiqqoodhaan bishaan dilalleessituu keessa ture yookaan bishaan bifa cabbiitiin jiidhee haala kanaan yoo tuqne amala wanta kanatti furuu danda'a. Yeroo dheeraa immoo tursiisuu hin qabnu daqiiqaa tokko kan 2 qofaaf akkasitti irra keenyee tursiisa. Akkasumas immoo yoo baay'ee isaan jeeqee kanneen dhukkubbii hir'isan kanneen akka paraastamoolii fi wantoota akkasii kennuufiin gaariidha jechuudha. Akka waliigalaatti kan hin qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattan hedduu galatoomaa turtii gaarii.